Akka ijoollee Itoophiyaatti akka ijoollee haadha tokko Itoophiyaatti wal bira dhaabbachuun wal gargaaruun walii galleetu hojjechuun nurraa hin barbaadamu jechaadha. Keessattuu yeroo kana beekuun nurra jira. Yeroon ammaa kun yeroo akkamiiti jenneetu gaafachuun nurra jira. Yeroo namni nagaa mootummaan nagaa aangootti dhufee yeroo ummata keenya kecha kan bahe nam galatan keenya angoorratti dhufeet nagaa lallaba aarsa lallaba warri baqatee alatti bahee siyaadeeru jedheet bataksaan illee addaan ciccittee sinodoosii lama ta'eetu biyya alaa fi biyya keechatti tan dhaabbame walitti fideeti duraan dursee hojii isaa tan calqabeen amantii kana tokko gochuudhaan kan kana caalu hin jira. Waaqayyo galanni isaa yaa gabu. Matsaafni qulqulluun maal jedha? Naanta asqaddimaachuu mangistuun Nasir Koomishuu afaan Sidaamaatiin duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaada. Mootummaa Waaqayyoo barbaada. Yoo san barbaaddan tanan biraa isiniif dhufaa isinii dabalama jedha. Qooda kanaafuu namichi kun aangoo isaa akkuma dhufetti hojii amantii irratti hojii isaa calqabe jechaadha. Kanaaf namichi kun Waaqayyo isa eebbise. Diinni illee seexanni illee kaatee ajjeechisuudhaaf dhukaasa irratti hoggaa bantee Waaqayyo achi keessaa isa baase jechaadha. Isa qooda kanaafuu maaliin maal lallabaa tokkummaa jaalala haara lallabaa mas jaarsoonni biyyaa abbootiin amantoota addaa isuma goni isuma bira dhaabbannee isuma bukkee dhaabbanneetu akkuma yaada isaa kana yaa guddisnu jedha. Bataksaana keessattis alattis misooma irrattis nagaattis bakkuma hundumaattu walii galleetu wajjin haa hojjennu. Amma hojjaa gaarii hojjechaa jirtanii akkuma itti fufnu jedha Waaqayyo እሱን እንደማ ከኛን ዋይብሱ እኔ ቀደም አባታችን በተናገሩት ሁሉ እኔ ከብዙ ሀገሮች የሚወለድ ሰው ነኝ። ሀገሬ አልነግርም። ግን ባላባት ከሚባለው ከሆነ ከሰማለ ኦሮሞ ባላባት ከሚባለው አንዱ ነኝ። ከጎጃም ባላባት ከሚባለው እኔ ነኝ። ከጎንደር ባላባት ከሚባለው እኔ ነኝ። ከተለያዩ ባላባት ግን ብሔር መንገድ አልፈልግም። እኔ ሀገሬ ኢትዮጵያ ነው። Biyyattiin nu geechi biyyattii gannee deemna malee gannee hin deemnu nuyi. Nutu deema malee isheen hin deemtu asumatti hafti biyyattiin. Garuu lafa dhumtuudha hin taane nu garuu ganne irraa dhumna uummata keenya bakka balleessinee san tooyyuu seenaa keenya balleessinee san tooyyuu abaaramnee san tooyyuu fooninis lubbuudhanis iddoo dhabnee hin taa'uun nurraa hin eegamuu jechaa jirra amma nuyi. Kan akkana hin jenne kan hin gammachiifne hin jira. Yeroo ammaa kana amma haala adda addaatiin yeroo tokko tokko fuula mootummaatiin yeroo tokko tokko fuula amantiitiin yeroo tokko tokko fuula qooqaatiin yeroo tokko tokko fuula lammii fi namootaatiin walitti nu buusuudhaan kana jedhee fi kana jedhee as oolee fachiin bahee fuula walii gad ooftuun jirti. Lubbuu namaa qabnu takka qabna. Nama hojjetu du'uun isaa hin hafu garuu seenaa gaarii hin qabu. Hangaarii hojjetu du'uun isaa hin hafu garuu seenaa hamaa hin qabu. Seenaa gadhee hin qabu. Seenaan inni qabu seenaa waan gaarii hojjetamu. Dhugaa dubbachuudha waggaa ta'e duubee waggaa deemne. Duruu yeroo jiran warra hamaa hojjete warri biyya bulches kaanis haa ta'u kan hamaa hojjete akka maal hin ka'u kan gaarii hojjete akka maal hin ka'u dhaggeeffachaa jirra. Yeroo tokko gaafii tokko dhiyaate doktora keenya tokko kan maqaa isaanii kaasuu hin barbaanne barbaachisaa ta'e argame nan beeka maqaa isaaniitti ammas hojii mana jiranii lubbuudhaan jiran waan rakkoon hin nagaan jiranii. Isaantu seenaa tokko gaafatanii seenaan garuu lachinuun hojjeta. Namooti garuu iyyuu gosa isaanii kana seenaa dhugaa akkuma akkana isin jedhanii walitti buusuuf hiikanaayyuu. Isaan seenaa lachuu waan beekaniif iyyuu waan tokko gaafatani. Mootii lamatu seenaan akkana jedhaa waan gaarii hojjete moo gadhee hojjete hamaa hojjete jedhaniini. Sunis immoo asii akkana jedhe seenaa gaarii hojjete moo hamaa hojjete lachuu hojjeteedhe. Lachuu hojjete kaa'ee dhugaadha kuni. Soba ara dhugaa jedha seerichi. Kitaabni qulqullichi keewwannoon keenya tuqaaleen keenya dhugaa dubbadhaadhaa dhugaa soba beeksisaa ara dubbachuu hin danda'amu eessa dhaabbanna sanyiin keenya hin bahu biqiltoonni keenya hin bahu maatiin keenya hin bahu loon keenya hin bahu biyyi keenya hin bahu jiruun keenya hin bahu ganna hin baanu boona hin baanu hin jiraannu hin ta'u kun dhugaadha. Kana jechuun maali? Hamaas hojjetee gaaris hojjeteedha.
كنا كنما قلماو كنما قبطو قلمين نما تنتاو دندو كما توجسا كمين يسات تولات نجت تولسات غرويو كمين رمالتا جلغاين چبود تولر رمالتا جلغاين غرويو كلا نغاد بياس بوس نو تاول انتاني هو تيغر الفداني هنتو بدو كنا كان تاو يوحنس مالجد دكني دغوري دوفمان دوبتهمان حف أما رومني دوغان بكمني جبين جاي أرجميرا أمور مكتوب بيرا جنة سباجنة إفت وقت برانتي بانيرا ما سباجنة بيفت بانيرا بوشا غارت بانيرا سريسا غارت بانيرا منستير مومنت غارت بانيرا بريسيدنت غارت بانيرا أكا سباجنة Pula amantitis akka mamudoo biyyaattis akka abbaa gadaa soggaa baane hundaafuu sirreeffannee bakka buufanneerra qa'ee tolfanneerra amma nurraa eegamu maalinni foon gaarii keessa hadhooftuun foon gaarii keessa annanyi takkittiin hoggaa seente annachi suni hadhoos suni foon hadheessiti waan hundaayyuu hin balleessiti akka hin taane maal godhuu dandeenya jabaanii dallaa keenya ijaarrachuu afaan keenya cufachuu laphee keenya cufachuu sammuu keenya kunuunfachuu of eeggachuu nuun beeyna wanna ittiin qolannu wanna gaarii qabanne hintoo ofirraa qolachuu afaanii baanan hallayyaadha jenneerra akka afaan keenya hin baane afaan keenyas laphee keenyas harka keenyas ol eeguudhaan waan tokko qindeessuudhaan waan tokko mari'achuudhaan qulqulleessuudhaan walitti aachuudhaan wal mari'achuudhaan walii galuudhaan walii na'uudhaan walii galan galan jedhe Oromoon kan alattaaf nagaa karaa tamamsaa jirti diinni teenya Bangkenya awal karios bantu yar kana amma kana ka qaban waldaa saanitiin amma kana ka qaban ummata saanitiin miseensa sawwan saanitiin wal mari'achuudhaan har'a kuma 25 namoota qe'ee saaniitii irraa buqqaasan namooti amma rakkoon isaan qunnamisanii amma 25 galii godheera amma kana kenneera Funduratti garuu iyyuu deeggarri kun gahaadhaan jennu ammas waadaa kuma 25 seenuudhaan fundurattis maddii keessanii fagaannu. Jechuun walii galle fi walii naani bari wal jaalannee fi wal mari'annee walii jenne bari biyya alaatii mota biyya alaatii fuyyuu deeggarri nu kennamaa jiraata. Yenee har'a hin dhufa qamadiin biyya alaatii hin dhufa maallaqni waraaree hin dhufa maal rakkoo jira. Nuhoo yeroo hundaanuu bira gargaaruu hin dandeenyu uummata ammaa ta'uu gargaaraa ture namaa dhiisatti bineensota bosona jiraatan hundaafuyyuu gargaaraa turre ammas gargaaraa jirra kunoo lafa kennaaf hin jirru arsii irratti boorana irratti wallagga irratti jimma irratti baal irratti qorkee jechuun maa jechuudha harroota bosonaa jechuun maa jechuudha jaldeessa jechuun maa jechuudha qamalee jechuun maa jechuudha beeyladoota kun bineensota bosonaa garaan itti fagaatin malee karaa naa fagaatu Oromoon nuti hanbarachuu qabu kana Uffan nam tokko kan waldaa isaatiin nam tokko kuma 25 waggaa kenna kuma 25 waadaa waggaa seera funduras sama caalaa maddii keessan dhaabbadheetan isin deeggaru jaruun jedhu nuti hoo maatii keenya ummata keenya biyya keenya lammii keenya mootummaa keenya loon keenya bosona keenya sanyii gosa qabu keenya maal laachii fi maal godhuu fi qabnanii gar mari'anne lubbuu keenya keessa hin jira arraba keenya keessa hin jira takka hoo turre garuuyyuu Sa'aatii muraasa yeroo muraasa dubarra garuu namootiin ofii malee nu akka jiraannu tan barbaanne wanna hin taane tokko nurratti fedhuudhaan walitti nu buusuudhaan biyyaan addaan nu baasuudhaan rakkoon hanbiraa dhufamaa jira. Garuu waan tokko hin jedha kaan dhumarrattan. Sanyii qotee bulaan yaalakkaa'u. Maal jedhee tanto qamadii, garbuu, biqilaa, boqqoolloo, misingaa, xaafii. Kan biraatti isaa jedhu biqiltoota adda addaa hundaa isaa yaamatu wanna jedhu akkana jedhee maqaa yaamee tantooyyuu maqaa baafamtu wanna nyaannu wanna dhugun wanna uffannu nu haa fidu. Ummata garuu ati dhaloota biyya kanaati ati lammii kana ati asii baase ummataaf ummata addaan qooduun waaqa uume mufachiisudha kun. Biyyattis cubbuu fiduudha kana. Biyyattis bakakkaa fiduudha kun. Biyyattis dukkana fiduudha kun. Biyyattis hiyyummaa fiduudha kun nagaa dhabuudha kun. Kunirraa eegamu. Kannurraa eegamu tokkummaadha. Waaqayyo eenyu niin jedhee yeroo tokko namaanani. Kalau waktu hari Allah membiak mewan firing eno to koy namarra kan egamu urga gaarida gaari hinta ina rarsna walit tafum mama ti ciwan gaari do bacca wal tarasu amale kama afani basan de mogate
borus iftaanis addaaf fillee deebiin. Guyyaa waggaa deemne garuu uummanni keenya hamammaatti gosa meeqa taanee mana meeqa inni waggaa of lakkoofne duratti waggaa deemne mana 30 kan mana 50 caalaa hin lakkoofne dhaqnee wal keessa makamnaa Afi gurraacha fi diimaa taana olfoonee addaan nu baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu kana sirreessanii hanta fuulduratti mari'achuudha, walitti dhufuudha, amantiin akka amantiitti, abbootiin akka abbootitti, abbaan gadaa akka abbaa gadaa, biyya akka biyyaatti, qooqni akka qooqatti, lammiif lammii akka lammiif lammii dhugaa walitti dhufne guyyaa tokko hundumaa araarsinee uruu hin dandeenyu. Hundumaa mootummaa eegnee, hundumaa abbaa amantii eegnee, hundumaa abbaa gadaa eegnee, hundumaa seera eegnee, hundumaa mana murtii eegnee, hundumaa abbaa dhangaa eegnee, hundumaa ganda aanaa eegne itti bahuu hin dandeenyu. Hamma dandeenyu gaheewwan keenya humna dandeenyuun addaan hirannee waan gaarii hojjennee sanitti dabarsinee egaa jiruun har'a jiru kan uummanni har'aa kun boruu hin dabarra kaleessa dhaa uummata hin qabu har'a dargaggeessa har'a qeerroodha boru immoo maanguddoo abbaa biyyaa ta'a iftaan immoo isa akkanumii fi akkuma saniisan hin gaggeeffama. Oduma akkana jennu addunyaa sana amma fuulduraatti akka itti fufnu waaqayyo keenya waa deeggaruu galatoomaan hojii